Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Soosotoob akkam jirtaniif fayyaa keessanii alhamdulillah an fayyaa kiyya. Hadha inshaallah viidiyoo haaraadhaan dhufeera. Innis sambuusaa raamadaana keessa nyaatamu. Egaa raamadaanni dhufuudhaaf geera. Rabbiin ittiin nu haa gahu. Akka afaan arabiffaatiin araboonni sambuusaa kana dhiifama. Sambuusaa kana sambuusaa buuf jedhu. Egaa maquma isaati. Egaa inshaallah hadha kana hojjechuudhaaf an dhufe. Egaa sambuusaan kun baay'ee bareedaa, baay'ee keessoon isaas baay'ee mi'aadha. Akkuma isin argaa jirtanu baay'ee bareedaadha. Egaa hanga viidiyoo dhumaatti na waliin tura. Egaa kana hojjechuudhaaf wantoonni nu barbaachisan daakuu kubbaayee 2, soogidda xiqqoo fi bishaan kubbaayee 1, zayitii fal'aana 2 guddaan fayyadamee fal'aana kan nyaataa jechuudha. Nashaa yookaan daakuu boqqolloo daakama fal'aana 2 asitti daakuu fal'aana dhiifama daakuu kubbaayyaa 2 fayyadame kubbaayyaadhuma sana zayitii immoo fal'aana 2 jechuudha. Fal'aana siidhuma kan nyaata. Soogidda xiqqoo nashaa yookaan daakuu boqqolloo baay'ee daakamaa ta'e fal'aana 2. Inni kun akka inni magarmasha ta'e akka inni kasham kasham jedhuuf nu barbaachisa jechuudha. Daakuun boqqolloo kuni bisaan xiqqoo xiqqoodhaan itti naqxanii haala kanaan waliin sochoostanii sirriitti bukeessitu jechuudha. Bisaan xiqqoo xiqqoodhaan itti naqaa deemtu malee hundasaa bakka tokkotti itti nammu. Haala kanaan sirriitti sochoostanii bukeessitanii amma kun asitti bihee jira. Bukoon keenya giddu galeessa laafaas miti gogaas miti. Haala kanaan ergiin baasee hanga daqiiqaa 30 cufeen lafa kaa'a jechuudha bakka ho'aa. Asitti kan hin fayyadamee foon yookaan immoo isa keessootti naqu jechuudha. Zayitii xiqqootti naqee zayitii yoo barbaadan asitti naqaa filannoon keessanii zayitii xiqqoo fi shunkurtii daakamaa jechuudha. Shunkurtii daakamaa kana bicuus irraa hambiseen irra caalaa saamu haala kanaan ibiddarra kaa'ee diimessa hamma kanaan hambisa jechuudha. Ergiin haala kanaan xiqqoo diimachuudhaaf jedhee foon daakamaan itti naqa jechuudha. Foon daakamaa ergiin itti naqee haala kanaan tuttumee akka inni guroo hin qabaanneef tuttumee itti naqaa. Buhaaraatii kan hin fayyadame kamooniidha. Filfil assoodii yookaan barbaree gurraacha yookaan peepper bilaakiidhaa fi maajii tokko fayyadame jechuudha. Soogidda xiqqoo itti naqaa maaliif ittiin daneessu waan maajii qabuuf soogidda xiqqoodha. Achiin booda immoo shunkurtii sila daakee xiqqoo irraa hambise itti naqa maaliif dheedhii ta'uu qaba jechuudha. Abidda jalaa dhaamsee kusbaraa fi bardoonisii afaan oromeffaatiin hin beeku. Kusbaraan immoo dimbilaal natti fakkaata. Dimbilaala. Haala kanaan bareechitanii shishifeessitanii murtanii itti naqxu jechuudha. Ergi ibidda jalaa dhaamsitanii bardoonisiidhaa fi kusbaraa haala kanaan itti naqxanii ergi ibidda jalaa dhaamsitanii jechuudha. Malee bilchaachuu hin qabu dheedhii ta'uu qaba. Haala kanaan amma asitti xumureen jira. Akka inni qabbanaaf lafan kaa'a. Amma asitti daqiiqaa 30 booda maashaallah bukoon keenya bareedee jira. Baay'ee laafaadha. Giddu galeessa laafaas tasaas miti gogaas miti laafanni isaa baay'ee
bareedaadha. Haala kanaan diriirsitanii jechuudha. Isheen kun ishee kan shambuusaa hundi keessanuu manaa qabdan jedheen yaada. Ishee kana jechuudha. Isii kan irra kaa'ee foon silaa irra kaa'ee haala kanaan walitti cufaan deema. Gidduutti immoo bishaan itti hidhatanii bareedduudha. Gidduu xarafaa isaatti jechuudha. Bishaan akkan quba keessanii irratti dibdanii maaliif akka inni walitti hin baaneef. Kan koo garuu bukoon koo bareedaa waan ta'eef wal hin gadhiisu, bishaan hin barbaachisu. Haala kanaan cufaa deema jechuudha. Akkuma isin argaa jirtanu. Haala kanaan walitti qabaan deema. Bareechitanii harka keessanii walitti qabdanii yoo immoo qodaa kana dhabdanii harka keessaniinis gochuu hin dandeessu jechuudha. Walitti qabu. Asitti kunoo xumureen jira maashaallah. Amma asitti xumureen jira. Zayitii ho'isee fal'aana lama qopheeffadha. Zayitii keessan buusee xabbasa jechuudha. Asitti irra caalaan wanti kun kan inni ol kofa'uuf diduu fi yeroo xabbasan jechuudha. Zayitii haala kanaan xabbasuudha. Zayitii fuudhanii itti naquudha malee garagalchuu miti jechuudha. Zayitii jalaa baastanii fuutanii itti naqxu jechuudha. Gubbaa isaatti. Haala kanaan zayitii itti naqxanii ammas kunoo asitti bahee jira. Ara keessoon isaa kan inni akka kan afuufame waan zayitii irratti naqneef malee utuu zayitii irratti naquu dhiisnee akkana hin afuufamu. Kanaafuu barbaachisaan akkana afuufamuu qaba. Afuufaa xixiqqoo kana jechuudha. Kana caalaayyuu hin afuufama maashaallah. Amma asitti baaseen jira. Maashaallah baay'ee bareedaadha. Amma lammaffaan xabbasuu deema. Zayitiin yoo caccaba adda addaa keessaa qabaate saffaayaadhaan saffaa'uu yookaan immoo jala baasuu hin dandeessanii. Kun asitti waa hin qabu. Yeroo lammaffaatiifan xabbasaa jira. Hammas akkuma silaan xabbase haala kanaan zayitii fuutanii irratti naqxu jechuudha. Malee hin garagalchinaa jechuudha. Haala kanaan erginii diimatee booda garagalchitu jechuudha. Zayitii maankaa guddaadhaan fuutanii irratti naqaa deemtu jechuudha. Asitti kunoo bahee jira. Akkuma silasiniin jedhee yoo qodattii isii walitti qabdu sana yoo dhabdanii harka keessan geengoodhaan bukoo keessan geengoo wotanii kaatanii harka keessanii walitti qabdanii cufuu hin dandeessu. Garuu qodaa ishee kana yoo qabaattan immoo bareedduudha. Namni manaa dhabee hin jiru jedheen yaada. Araboonni irra caalaan kanatti fayyadamu. Egaa kun akkuma isin argaa jirtan maashaallah afuufamee jira. Yeroo xabbastan akkuma kanaan xabbasuudha malee garagalchuun hin ta'u. Maaliif hin afuufamu akka kanaatti jechuudha. Amma asitti kunoo baaseen jira. Hammaaf zayitiin diimateera waan ta'eef zayitiin hin gaha. Kunoo maashaallah tabaarakallaa baay'ee bareeda. Baay'ee magarmashas keessoonsa. Dirqama moo akka kana afuufamuu qaba irra keessisaa jechuudha. Kan akkana afuufee nashaa yookaan daakuu boqqolloo silatti naqee fi yeroon xabbasu zayitii irratti naquun qaba. Egaa kunoo maashaallah baay'ee bareeda. Baay'ees mi'aadha. Egaa nyaanni kun nyaata Raamadaana keessa nyaatamudha. Keessoon isaas amma cabseen sin agarsiisa. Kunoo keessoon isaas maashaallah baay'ee bareedaadha. Baay'ee mi'aadhas.
keessoo isin waan barbaadanitti naquu hin dandeessu. Yookaan indaanqoo daakamaa waan barbaadan garuu fooniin fayyadame. Akkas keessoon isaas baay'ee magarmashaadha, baay'ee bareedaadha. Egaa qophii Ramadaanaatiif of qopheessa. Hundumti keessanuu manatti hojjedhaa ilaalaan siniin jedha. Araboonni baay'ee waan kana jaallatu. Kanaafuu waan hordoftaniif baay'iseen sin galateeffadha. Irra deebiidhaan namoonni yuutuubii kiyya haaraa taatan sabiskiraayib, sheer, laayik naa gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.